baasini kagargaari nu baasini namni nama wabadi nama nam keessatti namatti nama namni lama numan dhabne hariyaa wal dhabna numan dhabne hariyaa wal dhabna. Tenyonyan temta arra nama kabu sun jalla freedom. Tenyonyan temta arra nama kabu sun jalla freedom. Anilin woman kamne nujof waka wal kinu fida nami nama wabad nama nam keessatti namatti nama namni lama numan dhabne hariyaa wal dhabna numan dhabne hariyaa wal dhabna numan dhabne hariyaa wal dhabna. Nandini dubbitiya nalla yakkin garahiya nandini dubbitiya nalla yakkin garahiya an barbaade yaasii dhaabee garam jirta faadetiya. Nandini dubbitiya nalla yakkin garahiya nandini dubbitiya nalla yakkin garahiya an barbaade yaasii dhaabee garam jirta faadetiya. Hedduu galatoomii sirbi nandini dubbitiya jedhu kun manfadootu qara sirba jette. Ani bisa addunyaa fa'aa wayita sirbanii dhaga'e. Bisa afaan kalee sirbanii manfatoo duraa sirbu. Bisa afaan kalee manfatoo sirbu kan fuudhanii midhaasanii gadi sagalee saga waraaban malee waan durii manfatoo midhaasanii. Gaaffii kiyya itaanutiin caamamoo amma waa'ee muuziqaa ka Itoophiyaa fi kan gama Itoophiyaa muuziqaa Oromoo afaan Oromoo keessattuu ka gama Itoophiyaa fi ka gama Keeniyaa jiru wal bira qabnee ilaalla. Ani akka ilaalcha kootti muuziqaa Booranaa ka afaan Oromoo nan dhaggeeffadha nan caqasa ka Itoophiyaas akkasuma jechuudha. Garuu gaafan irra deddeebi'ee ilaalu qulqullinni muuziqaa kwaalitii muuziqaa jechuudha. Kan gama Itoophiyaatiin jiru kan afaan Booranaatis ta'e kan afaan Oromoo jechuudha kan sirbamu irra guddatee natti mul'ata. Ati akkamiin ilaalta kana? Akkasuma akkuma argitu sun arginallee ka Itoophiyaatti irra mul'ate erga mul'ata. Industiriin sirbaa ta Keenyaatii fi ta Itoophiyaa yoo walitti ilaalu guddoo waawaan haga sirbii Itoophiyaa beesee qabu Keenyaa beesee hin qabu. Ammallee Keenya nami sirbaatu ka afaan Keenyaa keessumaa afaan Oromoo sirbu afaan Booranaa kan sirbu nami onneetti qabaatee sirbi kana duraa geessuuf tokkollee hin jirmaa jennaani sokko paayiresii jira yaani sirba inatan. Yoo atar sirbaan baaftee beesee itti baaftee waan kan sagalee tan itti waraabdee sokko keessa kan keette ka dhibii gurgurata. So atini waan kan midhaasite ka dhibiin taa'ee fayyada nyaata. Tanaaf namni Keenya tokkolleen ka onne qabaate waan kan duraatti oofuu fir tokkolleen tanaaf hin jirre. Ammallee sirbii wanni beeta hojja onneetti qabaata waan kana sagalee sirba tan agarsiisaa gama midhaafatanii. Akka Itoophiyaa kun midhaagu ka Keenyaa kun guddoo midhaagu maali namni onneetti qabu hin jiru tanaaf akkas jira.
Kanaafuu falli akkamiin keessaa ba'anii qulqullina isaas akkamiin itti dabaluu danda'an gama oodiyootiin illee gama viidiyootiin illee jechuudha. Viidiyoonis akkasumatti hin guddane gama kanaan kan jiru haga ani argeetti jechuudha. Atis dhugaadha jetteetta. Kanaafuu falli kana akkamiin keessaa ba'anii akkamiin fooyyessanii gara fuulduraatti geessan maali falli jetta? Wanni karaan dasaayyoo ani ilaaleedhu karuma yuutuubii kanaati. Dansa sirba itti gara beese itti baafte beese guddoo itti baafte midhaasite akka dasa sagalee sirba tan akka dasa waraabdee hojjaateen karaan gar yuutuub kan geeffatee hiitee akka namii offline illee daawunloodii hiitee hojjaatette akkasiin namii irraa wadha qaba yoo akkasin taatiin irraa homaan dhaqqabanii. Gara xumuraatti deemaatiin hin jirra. Gaaffiin kun dhumaa immoo ati nama Marsabiititti dhalatee guddate. Gaafan wayita Marsabiitti yaadu yeroo baay'ee waan nagaa lafaa keessaa soofna amma. Lafti nagaa miti yeroo baay'ee walaa dhiisatu jira. Torban darbe keessallee nam haga 13tu obba'e lubbuu dhabe irra deddeebi'ee juma ji'aan waggaan waan dhaabbatu miti wanti kun. Ati ijoollummaatti qabdee achitti guddattee akkamiin ilaalta wanta kana sababni kanaa maali jetta? Sababi kun wanni irraa dhufe yoo ani keessa laalu lafa namu booranillee horiiti gabartillee horiiti lafa horii san tiffatanii irratti akka wal dhaban yoo ani eegi duriiti akka ani itti baradhe akkas namu lafa seer walii kaanii namni seer waliitiin taakuu yoo gaarri kaan dhibiin garan gattaa akka dubbii kaan dhibiin achi dubbii akkasii dhibii jiramu guddaan kan wanni warqa lamaan gosta lamaan wal haasisuu jiru lafa. Lafirraa waladhuu jirarree. Kanaafuu akkamitti keessaa ba'anii ati immoo akka artistii tokkootti gumaacha ati gochuu dandeessu maali? Sirbaan ergaa dabarsuu ta'uu danda'a. Ammas inuma irra deddeebi'aa dhufa wanti kun wanta furamuu miti. Siyaasnis keessa jira jedhu siyaasni illee kanaaf gumaacheera. Qara nameenuu wal jibbaa ammoo qara yoo gar waaqa deebi'an namni juftee obboleeyyanuu. Sila jibbu kan of keessaa baasanii namu akkuma durii waliin wanni kun durii hin jirtu wanni waan kaleef guyyaa deengaa dagadaanse durii namni cuftii nagumaa waliin qubata ammoo wanni kun waan kaleef guyyaa deengaa daga dhufeeti wanni kun waan eegii wanni maqaan kaawuntiituun gad dhufe akkuma durii kaana waliin jiraanuti ani sila yaadi kiyyaa akka namni cuftii akka durii wal dhaga'ee akkuma durii waliin fidamanii abbaan kaawuntii namni gaban argatee illee gara ufumaa argata malee namni faayidaan inni namaaf tokkollee hin jirtu wanni ebeluun gosuun walaadhaan tuni waan irnuu jiraatin nama fuuldura biduraatti obboleeyyanii tanaafuu yoo walaadhu lakkisanii akkuma durii waliin fidaman akkuma durii waan qaban waliin nyaatan dasa. Guddoo galatoomii amma immoo haasaa baay'isnee irratti fakkaate mee gidduutti ammoo sirba tokko nu midhaas. Si bahee karaa golee lafi durii baaddaa diriirtochee feenjiin dhufee gaarii baasee laffaltiin biyyan wal birtochee sharraan jitula
gaarii kurtee safarii shaarra Nairobii taate waan jaalalaa yaa jabee waan jaalalaa yaa jabee lafa dhumne wal jaalanne lafa dhumne wal jaalanne waan jaalalaa yaa jabee waan jaalalaa yaa jabee lafa dhumne wal jaalanne lafa dhumne wal jaalanne. Bichaati gartee ibaratee ani si birtaa'ee si maaradee marii gara keenyaa takkaa ta'ee buufatee mana keenyaa I love you ta'ee yaa urjii salut jedhee gaafadhee lafti akkan gannaatu jiitu laatate waan jaalalaa yaa jabee waan jaalalaa yaa jabee lafa dhumne wal jaalanne lafa dhumne wal jaalanne waan jaalalaa yaa jabee waan jaalalaa yaa jabee lafa dhumne wal jaalanne lafa dhumne wal jaalanne. Birteetine wal saabanne guyyaadhaa mo'achaa wal amananne yoo guyyaa kaanii dhabsaa dhufe sharraan jitu laagalaa kate abjaalatti yaaddohu malee ammoo dhugaa laallaan deemaan sharraa shaakaa malee halkan si yaada bulaa. Objuun siin taphachaa bula gaaraan nan deemaa bula hafuurri kan keemeeyya sharraa jiitudha hafuurri kan keemeeyya sharraa jiitudha halkan si yaada bula objuun siin taphachaa bula. Gaaraan nan deemaa bula hafuurri kan keemeeyya sharraa jiitudha hafuurri kan keemeeyya sharraa jiitudha. Waaw Prince Jero guddoo galatoomii akka malee akka dansaan bohaarsite hedduu galatoomii amallee mee xumura irratti obaasaatuma jirra kuni ka xumuraati gaaffiin kiyya inni xumuraa Itoophiyaa ammaan dura deemtee beektaayi achitti sirboota kee dhiyeessitee beektaayi uummata Oromoof ka dhibiin immoo artistoota Oromoo achi jiran keessaa sirboota isaan Alii Birraaf ta'uu danda'a Alii Shabboo namoota garaagaraa Abush Zalaqaafaa namoota adda addaa sirboota isaanii dhaggeeffataa in sirbitaayi hariiroon ati Itoophiyaa wajjin qabdu maal fakkaata gamsanaan? Qaraa ani sirba afaan Oromoo cufin jaaladha ammoo keessumaatti sirba Alisheeboo guddoo fedhu sirbi Alisheeboo waan hedduu na barsiise gurrumaan caqase waan hedduu